Ashamaa harka fuunee nageenyi kan koo kan jaalaa kan kabajaa bakka jirtanitti isiniif hawaayetu hordoftoota boonee intartimentii warri keessaa warri alaa warreen afaan koo dhageessan cufti keessaniyyuu akkam jirtu nagaa keessanii an obboleettiin keessan boonee intartimentii nagaa kooti galan rabbiif haa ta'u isinillee baga nagaa taatanii guyyaa keessaatti kana geessanii yoo yaasiniin jiyeetiin jira deebitiin har'a viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra gara viidiyoo keenyaatti osoo hin seeniin duratti warreen miseensa boonee intartimentiin taane miseensa ta'a nutti dabalama maatii keenya ta'an afeerraa keenya yeroo hundaati akkuma kanallee warreen miseensa taatanii hangaraatiin wajjin jirtan galatoomaadha ammallee laayik koomentii gochuun nu jabeessaa yaada keessan koomentii inboksiin nuuf kaa'aa jechuun ammallee dhaamsa keenya gara deebiitiin yoo yaaba ganagaa nuftanii har'a viidiyoo nuti ittiin walitti deebine yookaan viidiyoo nuti har'a qabannee dhufne dhugaa dubbachuuf nama suruura garamitti akka deemaa jirru biyyi keenya maal akka ta'aa jirtu dhaloonni borii dhufu abdii maaliin akka deemaa jiru dhugaa garamitti akka deemaa jirru baay'ee kan nama gaddisiisuu fi baay'ee kan nama sururu jechuudha. Wanti kun yeroo jalqabaaf miti kan inni ta'e mucaan suura isaa asirratti argitan kuni harka namaatiin kan inni darbee harka namaatiin darbeerra immoo harka nama halagaa nama dhiigaa warra isaa keessaa hin qabne nama firooma hin qabneen osoo ta'ee dhugaa nama intiniin jiru seenaa mucaa kanaa viidiyoo OMN 24 jala OMN miti Oromiyaa 24 jala deemtanii argachuu dandeessanii mucaa kana kan ajjeese Adiira isaa jedhanii dhugaa baay'ee nama gaddisiisaa jechuudha. Yeroo darbee torban lamaan dura mucaan kun maatiin isaa nuuf barbaada bakka inni jiru namni kun birrii 100 yoo kanfaltan malee daa'ima kana argachuu hin dandeessanii jedhanii kanaaf iyyuu lakkoofsa kanaan nu barbaadaa jedhanii gama sooshaal miidiyaatiin yookaan gama feesbuukiitiin mucaa kana barbaachifachaa turanii jechuudha. Haa ta'u garuu mucaa kana yeroo sana maatiin kun akka kanatti dhaamsa dabarfatu iyyuu malee parsantiin har'a suuraa mucaa kana baatee deemuu fi parsantiin yeroo sana suuraa mucaa kana poostii godhee fardaaf lafaa jechuudha. Irra guddeessa har'a namoonni baay'een kan suuraa mucaa kana baatanii deemanii namoota guyyaa sana sheerii namaallee hin goone namoota guyyaa sana mucaan kun maal jedhaniillee nama barreeffama sana guyyaa sana dubbisee maaliif akka poostite illee nama ilaalle jechuudha. Haa ta'u garuu kuni amaleeffannoo keenya erga duunee walirraa iyyuun erga duunee piroofaayilii wal jijjiirrachuun erga duunee boowuun lafatti wal gargaaruu dhabuun kun aadaa nuuf ta'ee jira isa kana walumaan beekna. Haa ta'u garuu otoo mootummaan jechuudha yookaan ammoo seerri abbaan firdii rabbi kan namatti faradu rabbi waa hundumtiyyuu galgala argatama cubbuun mucaa kana yookaan ammoo haqni mucaa kana rabbi biratti numa ta'a galmaa'ee ta'a. Haa ta'u garuu dhaloota meeqa harka namaatiin kan darbe daa'ima meeqa harka namaatiin kan darbe yeroo darbe ijoollee mana sararatanyaa hojjettuu taateetu jirtu ijoollee daa'ima lama iddoo tokkotti kan ajjeeste walumaan beekna. Akkuma kanallee ta'iin kun yeroo jalqabaatiif miti kan inni ta'ee jechuudha. Haa ta'u garuu dhugaa dubbachuu fi maallaqa barbaacha yookaan ammoo walitti bu'iinsa abbaa mucaa kanaa wajjiniitiin qabuuf jecha daa'ima osoo abbaan kee eenyu maqaan kee eenyu osoo jedhanii daa'ima maqaa isaa himachuu hin dandeenye fuudhanii gaafa akka kanatti lubbuu isaa dabarsee dhaqee immoo harka mootummaatti gaafa harka isaa laatu dhugaa rabbi tokkicha kuni bakka nuti bineensa taaneerra jechuudha. Bineensa taane nuti maaliif amma fakkeenyaaf warri kaabaa akkas nu godhanii warri maalii akkas nu godhanii warri soddaa sana nu godhanii jennee yeroo baay'ee sana nutoo maal wal gochaa jirrame nutoo maal wal gochaa jira nutoo maal waliif ta'aa jirra. Daa'ima kana harki daa'ima kana ajjeesume bineensarraan adda bineensarraan adda bineensa koo bineensa jedhaniiti bineensa nama nyaatu fakkeenyaaf bineensa akka mar'ataa bineensa akka waraabessaa bineensa akka bulguu nama nyaata jedhaniiti irraa dheessanii yookaan immoo baqatanii jechuudha. Nama dha'u nama keessaatu nama ofiiti nama afaan ofii dubbatu nama afaan ofii dubbatu ta'ee immoo nama saba ofii keessa ta'ee immoo nama maatii ofii keessaati. Nama kana akkam godhume dhugaa rabbi tokkicha maanni garaa jabummaan amma kana maal ta'aa jirra garamitti deemaa jirra. Biyya qabna jennee nama qabna jennee tamma gara biyyaatti deemna. Inumaa fakkeenyaaf ani yeroo baay'ee gama sooshaal miidiyaa kanarraa
gama namoota biyya jiran muraasa jechuudha. Nama hundallee jechuu hin dandeenyu. Namni hundumti fakkeenyaaf jechuudha amma nuti warra biyya ormaa jirru kun lapheen keenya idduma ganamaa jira. Lapheen keenya idduma ganamaa jira gaafa isiniin jiru duratti jechuudha yeroo namni laga keessa fagootii yeroo namni du'e fira duubaa wal beekumsaan iyyuu gaafa namni du'e namni lafa inni dhufee nama kana owwaalu lakkaa'amee qubaanis nama kana eenyu dhufee eenyu hafe jedhamee adda baafamuu hin danda'u jechuudha. Nu kana beekna sammuun keenya isa kana beekaa jechuudha. Maaliifi isa amma namni wal gubaa jiru, isa namni amma nama ajjeese suura irratti ka'aa jiru, isa namni amma morma wal kutee qubatti baasee deemaa jiru, isa namni amma reeffa namaa gubaa jiru, isa namni amma manatti namatti cufee mana namarratti gubaa jiru sana nuti gurraan dhageenye malee ijaan wanti argine tokko hin qabnu jechuudha. Kanaafiyyuu nuti gara jabummaa sana keessa hin jiru lapheen keenya laphee maganamaatiin malee lapheen keenya laphee warri keenya ganama walii dhiigan san laphee warri keenya ganama gamaa gamanatti ba'anii walii owwaalan lagaa lagatti walitti ce'anii wal owwaalan sana lapheema sana baanee deemaa jira jechuudha. Har'uma firuma keessa jechuudha. Firuma namootuma nyaatanii otoo barataniis ta'ee osoo deemanis namoota du'an keessa jechuudha. Nu warra biyya ormaa taa'ee irra gaddurra isaan garuu homaa kan isaanitti hin fakkaanne nama baay'eetu jira jechuudha. Namoota baay'een argee jechuudha. Aanteef rakkiyya keessaa mataasaa jechuudha. Nu garuu dhugaa rabbi tokkichaan akkam jee akkasinitti hin qabu. Kanaafi gara jabummaa amma kana maaltu fideedha? Namni maal ta'e? Daa'imni kun amma dhugaa rabbi tokkicha maal balleesse? Maal godhe? Erga fakkeenyaaf birrii barbaadee yoo uummanni yoo garaa laafee fakkeenyaaf isa nama harkaan nama ajjeesee kuna mucaa Somaaleetti hin ajjeesna jedhanii doolaara 30,000 irraa kanfalaa jedhanii guyyaa kennaniifi kan harka isaatiin nama balleesseyyuu kan harka isaatiin nama ajjeeseyyuu guyyaan kennamee fi duutitti hin murtaa'inii jedhameeti Oromoon gargaaree lubbuu mucaa kanaa oolchee jechuudha. Amma otoo guyyaa makaatee ammuma jiraatutti iyyuu waggaa tokkumaan ta'an mucaa kana akkuma isaatti jechuudha. Jechuun akkuma asaqaayyaa ture sanatti amma fakkeenya mucaan kun kan inni ajjeese kunuunsee mucaa kana waa inni barbaade kenneefi bishaan yoo eebate bishaan fuudhee kenneefi mi'aa yoo eebate mi'aan fuudhee kenneefi kunuunsee miti mucaa kana kan inni du'a dabarsee laatee jechuudha. Asaqaayyaa ture. Mucaan kun illee garaa soomaatiin afaan gogaatiin kan inni darbee harka isaatiin du'e jechuudha. Otooma obsee mayyuu jechuudha. Otooma obsee mayyuu uummanni Oromoo fayyaalessa gara laafessa. Kun bineensatu nu keessa jira malee nama nyaataatu nu keessa jira malee. Nuyi gargaarsa yoo jenne akka mar'ummaan keenya raafamu nama biraa akkamitti duubatti akka hin deebine hunkaan kan keenya miti nama bakkee yoo akkatti gargaaraa jirru walii keenya wal beeknaa jechuudha. Kanaaf mootummaa yeroo ma kenneefi uummanni kun aatii mucaa kana abbaan mucaa kana gargaarsuma saba isaa gaafatee birrii 100,000 kan utuurraa kan falame lubbuu mucaa kanaa waliirra ta'e. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee haal ittiin maal gooti amma. Abbaan kun amma maal godha? Daa'ima kana fakkaatu daa'ima ilaalanii hin quufne. Unkaan warra dhalchee miti warra harka isaaniitiin baatee waggaa lamaan kana guddisee miti. Nuyi warra miidiyaa irratti suura mucaa kana argine iyyuu mar'ummaan keenya akkam akka ta'u akkam akka nu suruure hin beeknaa jechuudha. Namni nama ta'ee namni daa'ima kana ilaalee lapheen isaa hin cabne yoo jiraate bineensuma akka nama sanaati. Bineensuma akka nama sanaati jechuudha. Namni mucaa kanaaf lapheen isaa hin cabne bineensuma akka nama sanaati. Isa ajjeesa irraan gargar miti jechuudha. Dhugaa rabbi baay'ee nama gaddisiisa. Akkam ta'uu jirra? Eessa deemuu jirra? Garamitti deemuu jirra? Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Akka biyya ormaa kanatti yeroo tokko kan dhageenyu ani ta'ii kanaan malee guraa hin dhaga'a malee ta'ii kanaan garraatti ta'ee jiyaan waan an beeku tokko hin qabu jechuudha. Injiroomii warroonni beektanii warroonni akka keenya biyya ormaa jirtanii warroota qoshaasha bakkeerraa sassaaban beektanii baangaaliidha jedhu indiidha jedhu maalidha jedhu zagannatii isaanii hin beeku maaliif wal keessa jiran waan ta'eef jechuudha. Isaan akkasii ammoo iddoo tokkotti daa'ima yeroo arganii daa'ima kana feestaalima gurraacha sana kan ittiin qoshaasha gatan sana keessa buusanii fudhatanii badu. Achi baasanii immoo qalaniiti kalee keessaa baafatu waan akkasiitu jira. Waan akkasii naga'anii jechuudha. Nan dhaga'a malee sanayyuu ta'ii isaan agarreeyanii jechuudha.
wanti nuti biyya namaatti gurraan dhagaa jirru wanti nuti biyya namaatti amma yeroo darbes akkuma kana jechuudha. Finfinnee keessatti mucaa daa'ima xiqqaa ajjeesanii kan qeeraati kosiirraa kan argan abbaan ajjeesee sun beekameera. Ani garuu nageenyaan abbaa ajjeesee nageenyaan du'ee nagaya malee mucaanis kan isa kanaa gadiitii iyyuu immoo jechuudha. Inni harka mootummaa ga'ee seeraan adabbiin argatu firdiin argatu. Machim Itoophiyaatti namni nama ajjeesee akka hin duune beektanii manuma hidhaa jira malee seerri kun biyya keenya jiru amma seerri kun biyya keenyatti haa ta'uu hin jiru lubbuu baay'ee lubbuutti hin faradu garuuti lubbuu daa'ima kana gaafa laaltan daa'imni kun fuula waaqayyootti daa'ima qulqulluudha maaliif daa'ima waggaa 2 jechuun beektanii isin jechuudha. Namni waggaa 6 gadi cubbamaa miti. Afaan isaallee waan tokko darbee afaan isaallee waan tokko nama miidhuu waan tokko nama madeessuu hin danda'u jechuudha. Mukaan gochaa sagaagalummaa hojjetee cubbuu keessa galu jechuudha. Kanaaf mucaan kun waaqayyo biratti fudhatamaadha. Sanuu harka namaatiin du'e. Garuu wanti kun hamma yoomiitti ta'aadha. Wanti kun hamma yoom boris akkuma kan inni haadha manaasaa ajjeese. Inni haadha manaasaa fakkeenyaaf hamma mucaan tokko akkuma kana yeroo darbee niitii isaa fi daa'ima isaa iddoo tokkotti ajjeesee dhaqee harka laatee moo qottootiin deebi'ee of ajjeeseedhani waan akkasiiti. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nuti yoo maal taane nuti waan gaarii dhageenyu waan gaariis dubbannu waan gaariis nutoo walii keenya wal nyaannaa walii keenya garaa walitti jabaannaa. Amma daa'ima kana dhuguma waaqayyo waaqa jiraata daa'ima kana maaltu ajjeesa bineensumti too argee amma daa'ima kana garaa jabaatee waan nyaatu natti hin fakkaatu waan ta'eef fakkiitti jechuudha. Garuu namumtu bineensa ta'eera. Oromoon deebi'ee bineensa walitti ta'e. Oromoo keessaayyuu immoo Oromoo dhiiga tokko Oromoon hunduu dhiiga tokko okay Oromoon dhiiga tokko ta'ee immoo Oromoon maatii jira. Fakkeenyaaf ilma wasiilanii ilma adaadaa walii adeeraa abeeroo warra jedhan kana jechuudha. Amma nama adeera isaatiin gaafa lubbuun mucaa daa'ima kana kanatti gaafa ba'u nuti maal walirraa abdannamee garaa nama nyaatu ormamaaf kuman nuu walii keenya qallee wal nyaachuu jirra. Ormamaaf kuman ormi nu cabsee ormi nu dhaalee ormi nutti galee ormi nutti duulee ormi afaan keenya doomsee ormi saba keenya balleesse maaf jenna nutoo walii keenya wal kolaasaa jirra. Nutoo walii keenya akkan guddanne akkan ceene akkan dabarre haamilee walii buusaa jira. Nutoo haamileen haadha mucaa kanaa fi haamileen abbaa mucaa kanaa amma mucaan kun boqotee akkuma isiniin jedhe mucaan kun fudhatamaadha waaqayyo biratti nama cubbumaa miti jechuudha. Haati kunii fi abbaan kun amma haamilee maaliitiin kan isaan kana boodallee daa'ima isaanii wajjin jiraatan tarii mucaa kana qofaa qabaachuu danda'an. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee maal taanee dhabar maal taanee dhugaa baay'ee ulfaata. Akkam akka taanu garamitti akka deemnu I don't know hin beeku ani dhugaa rabbii waan hundaaf waaqayyo nuuf araaramu jenna. Maal jennaan maal jenna yaa uummata kiyya kun ikkoo hanga abbaan ilma ajjeeseeti jechuudha. Abbaan intala gudeedee jedhan dhageenyarra. Abbaan intala ulfeesse jedhan dhageenyarra. Intalli abbaa faltee jedhan dhageenyarra. Ta'in kun hundumti Itoophiyaa keessatti ta'e. Wanti Itoophiyaa keessatti hin taane jira. Wanti Itoophiyaa keessatti hin taane yoo jiraate namumatu bineensa ta'ee maqaa bineensaa fudhatee caakkaatti hin galle. Kanuma qofa. Wanti biyya Itoophiyaa jedhamu kana keessatti hin taane namumatu bineensa ta'ee akka bineensaatti ani bineensa jedhee nama caakkaatti hin galleef malee wanti Itoophiyaa kana keessatti hin taane uumamaan jiru. Obboleetti irraa alcheera. Ageenya irraa argineerra. Dubartiin deessee daa'ima kosiitti gatteetti ageenya irraa argineerra.
akka kanatti birriif jecha daa'ima namaa fuudhanii itti warra doorsisan agarree kuno darbanii ajjeesan agarree kuno kanarra maaluma argina mee nuti kana maaluma argina kanarra biyya qabna nama qabna jenna amma nuti maalum goonammoo keessaafuu wanti saba keessaa ta'u kun wanti maatii keessaa ta'u kun namni akkamitti wal amaneetii wal faana jiraata isa waaqayyo fudhateefiyyuu boonyee makararree mataan nu dhukkubee ijji nu galagalee biyya ormaa keessatti gubanneewu daa'ima akkas kanatti harka namaatiin duutu kan daa'ima carraa jiraachuu qabdu kan daa'ima bor biyya bulchuu dandeessu kan daa'ima bor kennaa rabbiin ishee kenneefiin guddattee waan jijjiirama biyyaaf ta'u gochuu dandeessu kana gaafa akka kanattiin harka namaatiin gaafa duutu maal gooname garaa nama nyaatu maaltu walii keenyatti garaa nu jabeesse duratti dhugaa rabbii duratti jechuudha namni hantuuta ajjeesuuf baay'ee sodaata bofa lafaa ajjeesuuf namni duratti baay'ee sodaata dhugaa rabbii maaliif lubbuudha jedhama amma garuu lubbuun namaa suni hamma lubbuu hantuuta sana hamma lubbuu handaaqoo hamma lubbuu saree ga'an jiru jechuudha biyya keenya keessatti akkuma argu jirtan jireenyi qaala'ee jireenyi wuddii ta'e wanti hundumtuu dabale Itoophiyaa keessa wantumti jireenya namaa keessatti wantumti hin daballe jira yoo jettan komentii nuuf kaa'a wanti Itoophiyaa keessatti hin daballe jira wanti Itoophiyaa keessatti rakkasaan yoo jiraate maal lubbuu namaati wanti Itoophiyaa keessatti rakkasaa yoo jiraate maali dhiiga namaati wanti Itoophiyaa keessatti rakkasee yoo jiraate maal reebicha ajjecha indagana wanti fooyya'insa argachuu qabu wanti gabaan haadha hiyyeessaaf maaliif gadi haa ta'u jedhamee kan tilmaamamu sana dhiifameetu indagana lubbuu namaa lubbuu biyya ormaatti lubbuun simbiraa kabajamtu lubbuun saree mirgi saree eegamtutu sareen biyya namaa saree paaspoortii qabdu sareen biyya namaa ko saree iqaamaa qabdu waraqaa eenyummaa kan qabdu sareen biyya namaa jechuudha kana beektuumi sareen biyya namaa waraqaa eenyummaa qabdi sareen biyya namaa ko paaspoortii eenyummaa qabdi paaspoortii jechuudha garuu biyya keenyatti waraqaa ragaa nama meeqatu qaba kana jechuun mirgi sabaa kabajamaa miti jechuudha nam tokko fakkeenyaaf amma akka maatii keenyaatti yoo fudhanne akka maatii baadiyyaatti yoo fudhanne maatiin baadiyyaa hundi waraqaa ragaa hin qaban yooma bakka tokko deemuuf fakkeenyaaf akka magaalaa guddaa gaafa deemuuf ka'an akkaawunti baankii banachuuf gaafa ka'an kan isaan waa'ee mattaawaqaa kan isaan yaadatan jechuudha yookaan waraqaa eenyummaa kan isaan yaadatan maal isin jechuu barbaade seenaa sana keessa isin galuuf yaaf osoo hin taane sareen biyya ormaa sareen biyya hambaa kabaja qabdi waraqaa eenyummaa ishee qabdi itti gaafatamummaa mootummaa jira jirti jechuudha biyya keenya lubbuun namaa bakka hin qabu iddoo hin qabu yoo barbaade akka sareetti way ilaalee wal bira darba dur garuu kun hin turre dur yaa uummata kiyya gaafa namni tokko du'u reeffa namaa kana kan argu nama sadii yoo baay'ate nama sadii nama kanan darbu jechuudha har'a lubbuun namaa abaluu gaafa du'e jedhan ekkoo biyya keenyaatti ekkoo biciqiin jedhu garuu nuti asitii akka nama bishaan keessaati bishaan qorraa mataatti gannamee jechuudha akka kan furgufamna nuti warra biyya ormaa jirru jechuudha maaliif lapheen keenya akkuma salasiniin jee lapheen keenya laphee maganamaa sana keessa jira isuma warra keenya bira baanee sana akkuma warri keenya duratti jiran sanatti jirra nuti jechuudha har'a warri keenya illee warri duratti nuti iddoo isaanii jira iddoo isaanii ganamaa sana jirra warri nuti jennu kun har'a isaanillee iddoo isaanii duraa sana jiru uummata keessa jiran jiraachuu dhiisuu danda'an duuti nama kamiyyuu amma homaa namatti fakkaachaa jiru jechuudha homaa namatti fakkaachaa jiru isaanillee dinquu isaanillee dhufu waan sin ajaa'ibu
nu garuu gubanne. Ormaafis hin boonya, firaafis hin boonya, isa dhiyoofis isa fagoofis. Nuti biyya ormaa teenye meeqa du'aadhaa jechuudha. Kanaafi maal akka goonu ani garamitti akka deemaa jirru, biyyi kun maal akka ta'aa jiru, maalitti akka deemaa jiru Kiristoos anaaf gaaffii guddaa. Waaqa keessaa kan mucaa kanaa immoo ani baay'ee na gaddisiise. Sanuu ajjeesee ka'ee utuu mallee reefa warraaf laakkennee warri isaa reef kan awwaalatan ta'e ajjeesee ka'ee abbaan biyyaa awwaalee ka'eeti dhaqee harka mootummaatti kennaa. Ciisee nyaata kaa kunoon ciisee nyaata. Namni mana hidhaa akkoo namoota warra akka siyaasaa kana warra akka shaneedha maalidha jedhanii warra walitti dhufan isaaniin anqaxaqaxu malee isaaniin dararu malee reebichaan jechuudha. Namoonni warra akkasii akkoo ciisanii nyaatanii yoo gaafatan gaafa qaxaroo isaanii yookaan gaafa beellama isaanii seeratti dhiyaatanii qaalii isaanii kennan deebi'anii galaana qe'ee fi kennameef nyaata rafan. Kana nuti ajjeesee ka'ee awwaalee ka'eeti dhaqee harka isaa mootummaatti kenna. Jagna. Dhugaa Rabbi baay'ee nama gaddisiisa. Waa hundaafuu Waaqayyo araara isaa nuuf haa buusu. Dhugaa Rabbi Waaqayyoon araara isaa nuuf haa buusu. Waaqayyoon laphee keenya ganamaa sana. Waaqayyo laphee cabaa ganamaa sana nu hunda keenyaaf nuuf haa deebisu. Jaalala ganamaa sana Waaqayyo nu hunda keenyaaf nuuf haa deebisu. Kanuma bichaa jenna maal jenna? Wanti biraa waan jennu tokko hin qabu. Hanna kanadha obboleeyyan kiyya. Sagaleen kiyya sirrii miti akkuma isin dhageessu jirtanii. Utaaluunis na qabeera. Anis sirriin jiru. Na of koorsaa gamanumaan hundaafiyyuu Waaqayyo biyya keenyaaf nagaa haa buusu. Waaqayyo saba keenya walitti haa araarsu. Waaqayyo nagaa ganamaa sana nuuf haa deebisu. Waaqayyo laphee ganamaa sana, jaalala ganamaa sana, tokkummaa ganamaa sana, laphee waliif dhiiguu ganamaa sana, laphee waliif rifachuu ganamaa sana Waaqayyo nu hunda keenyaaf haa deebisu. Kanarra wanti jennu hin jira jee yaadu. Waa hundaafiyyuu waan gaarii fi jenna kan maal jennare. Waan gaarii Waaqayyo firdiifis guyyaa qaba. Guyyaan isaas immoo eebba qaba. Kanaaf firdiin Waaqayyoon farada. Kennaasaa hojii isaan kennaa fi Waaqayyoon argata hojii isaa. Ammasitti garuu aniin akka kanatti inni mana hidhaa taa'ee nyaachuumti isaa yoo nan gammachiisu. Siqaayii mucaan sun argee du'uullee yoo baate seerri biyya keenya nama ajjeesaa jechuullee yoo baate dhugaa dubbachuu fi siqaayii mucaan sana ittiin asaqaayaa ture sana siqaayii mucaa sana ittiin asaqaayee beelessee eebessee macheem nyaachisee obaasee mucaa kana garaa geessiseeti miti kan inni lubbuu mucaa kana dabarsee jechuudha. Asaqaayaa ture siqaayii isaa agarsiisaa ture mucaa kana akkan taanee gochaa tureeti har'a lubbuu isaa baasee harka isaatiin geessee awwaaleeti geessee harka isaa mootummaatti kennaa jechuudha. Kanaafiyyuu siqaayii mucaan sun osoo argee anaaf gammachuu kiyya. Waaqa waa hundaafuu Waaqayyo laphee cabee nuuf haa laatu hunda keenyaaf biyya keenyaaf nagaa kennu saba keenyaaf nagaa haa kennu isa du'eef Waaqayyo jannata haa kennu warra du'an hundaafiyyuu warra karaa Waaqa warra harka namaatiin du'an hundaafiyyuu fuula Waaqayyo isaanitti haa tolu jechuun kadhata keenya yeroo hundaa ta'u isin hunda keessaniyyuu ana biratti jaalatamtoota nagaan naaf tura.